Angoon ilma namaa hanga turu qaba. Bakka tafaan rabbii kamuunuma jabaa kan fedhe ol baasee baa fedhe qaqqaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka jira jirtu namti keessan iyyuu baga jiraattani baga wana geessani kun gumaa miidiyaadha. Gumaa miidiyaa warri maatiin tani maatii taasisanii jira. Egaa guyyaa addaa wantan qabadhee dhiyaadhe waan biraa miti waa'ee dhimmiitii uummata keenya wallaggaati. Egaa nama akkasumallee akkuma qabu nama sammuu qabuutti nama hin dhagaamne jira natti hin fakkaatu. Maatiin keessattuu wallagga keessatti guyyaa muraasa kana keessa raawwatee deettuu haadha deettuu ilmaan daa'imman yeroo akkas godhu wallahi jaalalaaluun nama tulfaata. Eenyutti quba qabna eenyutti dhiibna jechuu nama jechisiisa. Kamiifuu furmaata rabbii naa fidu ummata keenya wallaggaa kana rabbiin furmaata fidu ummata dhumaa jiru kana ummata tumamaa jiru kana ummata qeesarraa nagaa jiraachuu dadhabe kana rabbiin furmaata fidu warra mo'aangorra jiru hanga danda'ee jedhe ummata oromiyaan bilisa baasa jedha waraanni adda bilisummaa oromoo akkasumallee mootummaa naannoo amma shimallisii fi maarroon jirutti ummanni keenya nagaa hin argatu. Ishee deebiraa bilisa baasurra maarroon hanga danda'ee jedhe maaf gara sanatti woboo hin bobbaasin dhumaatii akkasitti maaf ijaan ilaalu silaa shimallis faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Kana jenna akkasumallee ta'anii ijaan wal ilaaluu dhiisanii akkasumallee gargaarsa mootummaa woboo barbaaduu dhiisanii uummanni keenya ofirraa qolachuu qaba. Ofirraa deemee warra naannoo sana ta'anii jedhan hanga danda'anii jedhan deeggarsa illee gaafata adeemuu qaban. Kana irratti uummanni baay'ee waan baay'ee dubbataa jira waan ta'eef hangabaabsee wantan jechuu qabu. Uummanni keenya dammaqiinsaan gan tokko laa yeruma iddoo tokko rakkoon wayii argamee jedhe iyyuu qofa osoo hin taane hamma furmaata argatuuti sagalee qofa osoo hin taane waan danda'amee jedhuun bakka adda addaatti maaf sagalee hin taane uummata wallaggaati jechuu qofa osoo hin taane uummanni kun buqqa'ee jira mana isaarraa uummanni isaa gubatee jira bakka adda addaatti faffaca'ee jira. Waan nyaatu waan dhugu waan hin qabneef hanga dandeenyu jennuun warroonni biyya alaa jirru waan dandeenye jennuun uummata kana biraa dhaabbannu biraa haa tumsinu isiniin jedha. Wallaahi garaan nama gubata ilaaluun namatti ulfaata. Haadha deettu garaa keessa dhiita. Uummanni akkas godhaa jiru kun namarraa dhalatee si jechisiisa. Uummanni kun namarraa dhalatee nama jechisiisa. Rabbiin uummata keenya furmaataa fidu furmaata waaraa rabbii haa fidu. Rabbiin ni danda'u kan akkasitti uummata keenya nyaatu kan uummata keenya akkasitti miidhu rabbiin nurraa kaasuu isinii jenna. Gabaabsee wanta jechuu barbaade du'aa'ii hin dagatina bifa akka dandeessanii kana waan qabdan walitti bu'uudha. Uummata buqqa'ee jiru kana haa qaqqaban warroonni dandeettii loluu qabdan immoo gara sana waraanni waboo yoo dhufaa kan jiraatan kunoo isin dhageessisiisa mee maal jedhe xiinxalaa isaa kana keessatti walumaan haa dhaggeeffannu walumaan ilaalla jechuudha. Wallagga keessatti duguuggaa sanyiitu Oromoo irratti Sanyii dhugaa isaati. Uummata Oromoo wallaggaatu qeerraa buqqa'aa jira, ajjeefamaa jira, manni irratti gubachaa jira. Jedhee gingilchaa 34, 33, 32, 30 keessatti bal'inaan haasa'eera. Waan akka uummata kanarra ga'aa jiru responsibilitii isaa eenyutu fudhata? Eenyu irratti keenya? Itti gaafatamummaan kan eenyuti? Sababii har'a uummati keenya ajjeefamaa jiru qaamni hidhatee wallagga keessa socho'u qaama baay'ee jira. Maqaa moggaasuu fi dandeessu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jedhee of moggaase gosa afurtu jira jaallamarroon. Kana irratti wanti inni jedhaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo kan wallagga keessa socho'u gosa afurtu jira. Fakkeenyaaf kan mootummaa kan woboo akkasumallee gidduu kanaan illee hattoonni kan woboo fakkaachuu kan bilisiginnaa fakkaachuu akkasumallee maali maqaan isiinii faannoo maal jedhan isiinillee akka kanaan galtee jirti jechuudha. Uummanni kanatti miidhamaa jira. Mee walumaan haa dhagamu. Irratti dabalee immoo waraana mootummaatu jira. Qaamni kun wallagga keessa jira. Wallaggi har'a tokkotti dhukaasa shaakalan ta'ee jira. Sababii qaamni hidhatee qeesana keessa socho'u baay'inaan jiruu fi gidduutti uummanni nagaan ajjeefamaa jira. Wallaggaan bakka itti rasaasa shaakalan ta'ee jira. Addii akka kanaa ta'e jechuudha. Miskiina gidduutti miidhamaa jira. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.
birmadhaa fi sagalee taa bakkuma jirtanitti hundatti. Faannoon jalaan lootee dhuftee saba keenya buqqisaa jirti. Faannoon jalaan lootee dhuftee uummata keenya mana irratti gubaa jirti. Uummata du'aa jiruu fi rest in peace jechuu dura rakkoon kanaa eessa? Rakkoo kanatti furmaata godhamuu qaba. Abbootiin biyya, abbootiin gada, hayyoonni keenya jedhan waamicha godhaa ture har'as kanuman dubbata. Namoonni sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti uummata kanaaf sagalee taatanii waa'ee uummata kanaan dubbattan achi keessaa baatanii jedhaa jiranii sagantaa nuti hojjechaa jiru daawwachaa jiran jechuudha. Ittiin faradamu. Waan gurra hin qabneef hin dhaggeeffannee fi isaan barreeffamu footoo namaa fidanii rest in peace feesbuuk irratti jedhanuma ilaalanii sanarraa nama qeeqaa jiru. Haasaa jirra waa'ee uummata kana. Dubbachaa jira amma hin danda'utti. Hidda mormaa kaasee dubbachaa jiru. Isa har'a namni ajjeefamaa jiru duwwaadhaaf otoo hin taane bor akka namni hin duuneef har'a Oromoo maal gochuu qaba? Uummanni Oromoo Wallaggaa maal gochuu qaba? Waggaa waggaan gadduma himaa baanaa nuti. Waggaa waggaan rest in peace jechaa. Waggaa darban arfan kana uummanni qeerraa buqqaa jira. Uummanni dararamaa jira jedhe. Dhugaa isaatti. Teenyee Finfinneetti galanii warri kaan ayi fannoo dhufee waraana mootummaa irraa gargaarsa barbaadu hanga danda'anii jedhanii waan qaban qabatanii ulee qabatan dargaggeessi gara sanatti maluu qaban. Taaniidhuma kanas miidhamneerra dhukkubsanneerra tumamneerra buqqifamneerra jechuu osoo hin taane daa'immanii manguddoon yeroo jarra akkasitti miidhaman taanii daawwachuu qabanii taanii daawwachuu qaban himaluu qaban hojii irratti bobba'uu qaban yaa uummata keenya. Hammallee walumaan aaca qabna dhugaa yaada bilchaataa kenneef taamu lama. Maanni kanaa maal? Wanti hidhatee Wallagga keessa socho'aa jiru kun qaamni riphee lolaa ta'e qaamni mootummaa maaliif ta'anii hin mari'atan? Faannoon jalaan dhuftee uummata fixaa jirti. Faannoon dhuftee uummata qeerraa buqqisaa jirti. Eewutu uummata kanarraa dhowwa. Warri immoo sagalee maaliif hin taatan jettanii nama qeexxan mee eenyutti sagalee ta'an? Hamma dandeenyu haasa'aa jirra. Eewutuun nageenya waa'ee uummata kana mootummaatu quban qabu, mootummaa addunyaatu quban qabu, waraana bilisummaa Oromootu quban qabu, hundi isaanii quma qabu. Nama siif dirmatu hin qabdu. Dargaggeessi qe'ee sana keessaa baatan sooshaal miidiyaa irra teessanii gaafa nama qeequudhaan footoo maxxansitanii bo'aa ooltan nagaddisiisa. Utuu sabni kee buqqaa jiru. Ati Finfinnee keessaa riidha. Dargaggeessi biyya tana keessaa buqqa'ee jedhee abbaa kan keessan qaqqabadha. Sanaan booda immoo dargaggeessa Oromiyaa guutuu jirtan bakka jirtan iyyuu uummata kana uummata miskiina kana qaqqabadha. Uummata kana nu malee waraanaa wobboo jedhamus hin abdatinaa kan mootummaa dhufe hin abdatinaa wal malee waa tokko hin qabnu gara sanatti mala waan dandeessanuu jettan warroonni biyya alaa jirtan waan dandeessanii jettan daa'imman dubartiin namni manarraa buqqa'e mana tokko irraa yoo buqqa'e hammamiif hammam rakkata. Hanga dandeenye warroonni dandeettii bakka sanatti argamuu hin dandeenye waan dandeenye biraa dhaabbanne haa gargaarru isiniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa wanti godhan wanti dubbatan nama harkaa bada. Dheengaddaa BBC irratti waan jedhan manguddoo waan jedhaniidhaan kan nu buqqisee jedhe aanaatu gurmeessee nurratti bobbaasee jedhaa jiran faannoon nu buqqisee jedhaa jiran kana irratti mootummaa waan jedhan qabu. Akkasumallee waraanni keenya achiin jiru jedha waraanni iddee biraa maa barbaada iddee biraa bilisa maa baasuu maa barbaada uummanni naannoo isaa bakki sun bakka meeshaan itti shaakalamu ta'ee jira waan ta'eef gara sanarratti ayi malee hanga danda'e jedhe yoo dhuguma uummata isaatii woboon kan dhaabbatu ta'e gara sanatti ni malu. Hundinuu aangoodhumaaf fiiga malee hundinuu aangoodhaaf malee quuqama lammii isaa kan qabu hin jiru yeroo dhuguma duraan jawwaan nagaa wayya jedhu. Nama keenyatti hin dhaga'amu ammas ni gadeere. Yaa Rabbi uummata keenyaaf yaa Rabbi uummata keenya birmadhu yaa Rabbi uummata keenya yaa Rabbi uummata keenya nu qaqqabi kan humna qabutti kan humna hin qabnetti miidhaa jira yaa Rabbi gooftaan koo dandeettii kan keetiin mootummaa haqaa mootummaa uummata hin zallamne kan biyyi keessatti hin miidhamne kan miskiinni keessatti hin miidhamne kan rakkataan keessatti hin miidhamne kan manguddoon keessatti hin miidhamne seera lolaa keessatti manguddoon daa'immaniif mana amantaa akkasumallee dubartoonni kabaja qaban seera lolaa keessatti kun hin jiru. Kun uummata seera hin beekne uummata namaaf hin dhageenye yaa Rabbi uummata kana nurraa kaasi yaa Rabbi uummata kana yaa Rabbi uummata kana nurraa buqqisi kan humna qaba jedhee uummata buqqisu kana yaa Rabbi nurraa dhabama godhe yaa Rabbi nurraa dhabama godhe yaa Rabbi nurraa dhabama godhe kanuma kadhanna yaa Rabbi gooftaa kan koo yaa Rabbi yaa Allah yaa Rabbi uummata kana nu qaqqabi yaa Rabbi yaa Allah hundi keessan bakka jirtanitti Rabbi keessan kadhadhaa
akkasumallee waan dandeessanuun wal gargaaraatti uummata kan bira dhaabbaddaa isiniin jedha. Rabbi bakka jirtanutti isin haa tiksu. Sagantaan keenya guyyaa addaa kana fakkaata. Viidiyoo gaggabaaboo kana wajjiniin turtii gaarii isiniin jedha. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Fayyadameessi namaan na'u itti facaase walaa ga'uu jedhe. Yaa Oromoo, waan nuti Oromoon kutaa Wallaggaa maatiin keenya taane Rabbiin isin hin godhin. Rabbi Oromoo kutaa biraatti akkas hin fidin. Oromoo kutaa Jimmaatti hin fidin. Oromoo kutaa Arsiitti hin fidin. Oromoo kutaa Harargeetti sanutti fide kana Rabbi isin hin fidin. Isinitti hin fidin. Gaafa Oromiyaa kutaa 11 keessaati kutaan tokko kutaan biraa gaafa waa tokko ta'u miidhaan tokko irra ga'u miidiyaan kun luka tokko dhaabbatti. Gaafa garuu kan Oromoo Wallaggaa namni sagalee ta'u namoota muraasa qofan keessumaatii ustaazonni sheekonni raayyaa abbaa maccaa fi ustaaz Sufiyaan qofadha warri sagalee namaa taatan warri adilii hojjettan. Mee viidiyoo lammaffaattis dabarsi. Iddoo kan nama gaddisiisudha. Wanti godhan hin jiru. Rabbiin furmaataa fidu. Sagalee bakka jirtanutti miidiyaan keenya xiqqoodha jennee taa'u osoo hin taane bakkuma jirtanutti du'aa kadhachuu akkasumallee sagalee ta'uudhaan wal biraan gaggaa gara tiktokii gara feesbuukaa uummanni keenya baay'ee jira gara yuutuubaraa illee yoo dhabamee jedhe bakka sana irratti sagalee ta'uudhaan addunyaa dhageessisa. Uummata keenya buqqee jiru Rabbiin nuuf hadaabu. Nagaan nu tura warri nu wajjiniin turtan hanga wanaatti wabillahi.